barattoota haaraa Yuunivarsiitii Haramayaatti bara 2018 ramadamtanii fi bara 2017tti sagantaa rimeediyaalii hordofaa turtanii bu'aa qormaataa parsantii 50 ol fiddaniif waamichi taasifameeti jira. Haaluma kanaan guyyaan seensa Yuunivarsiitii keessanii onkololeessa 17 fi 18 mooraa guddicha Yuunivarsiitichaatti Main kaampaasitti qaamaan argamuudhaan akka riippoorti gootan jedhameeti jira. Barattoonni gara Yuunivarsiitichaa yeroo dhuftan kaardii ministirii kutaa 8ffaa, tiraanskriptii haayiskuulii fi dokumentii kutaa 12ffaa orijinaalaa fi kooppii isaa akkasumas footoo saayizii paaspoortiidhaan jiru 6 qabattanii akka dhuftan jedhameeti jira. Dokumentiiwwan kanneen hunda isaanii iskaan gochuudhaan sooft kooppii isaanii wajji qabachuudhaan dhuftu. Haala kamiin akka iskaan gootan kan isiniif himu ta'a. Wanti biroo immoo uffata halkanii, ansoolaa fi uffata ispoortii qabattanii akka dhuftanis asumaan isiniif himameeti jira. Dokumentii keessan kutaa 8, tiraanskriptii fi dokumentii kutaa 12 sooft kooppii isaa bilbila keessaniin yookiin mana kompiitarii deemuudhaan iskaan goosisuu qabaattu. Wanti ifa isiniif hin taane yoo jiraate teelegiraam chaanaalii keenya @gadaa_tutor irratti isiniif kan agarsiisu ta'a. Dabalataanis odeeffannoowwan Yuunivarsiitii Haramayaan wal qabatanii fi waa'ee Fireeshmaan koorsii chaanaalii keenya Gadaa Iskool irratti kan isiniif maxxansinu ta'a. Jooyin gochuudhaan nu hordofaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma.